Firaafiree atakiltii bal'aadhaachuu barbaade abbaago lachuu miti. Hurufa otoo jedhamu immoo ni laafa yookaan ammoo wanta akka tortora wayii lamaan baasne sa'aatii irratti ragada shaggooyyee. Nagaa fayyaa akkam jirtu kabajamoo daawwattoota maatii chaanaalii kooti. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan andaaniidha subscribe gochuudhaan akkasumas mallattoo daawunloodii tuquudhaan maatii chaanaalii kooti ta'an isiniin jedha. Har'as gaaffiiwwan bashannansiisoo qabadhee isinii dhiyaadheera. Kutaa tokkoffaa qophii kana linkii isaa description boxii keessan isinii kaa deemtanii daawwachuu dandeessu. Kutaa lammaffaa qophii kana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Gaaffiiwwan kana hamma dhumaatti yaalanaa wajjiniin turtii taasisaa. Laayikii subscribe gochuun immoo hin dagatinaa. Hanga dhumaatti. Lafti Oromiyaa urufaa isa jedhu sirba Taaddalaa Gammachuu beektu. Lafti Oromiyaa urufaa jeedee bardaya bafu jeedee bardaya bafu. Lafti Oromiyaa urufaa jechuun maal jechuu barbaade? Lafti Oromiyaa urufaa jechuun badheedha jechuudha. Akkas yookiin immoo turaasaa isa jedhamu san jechaadha. Urufaa jechuun kan fardiin akkas gulufsiisu jechaadha. Lafti Oromiyaa akkasumatti fakkaata garuu akka kiyyaatti Lafti Oromiyaa hurufa otoo jedhamu wanta laafaa tokko jechaadha. Hurufa jechuun wanta caccabaa fakkeenyaaf akka afaanitti wanta caccabaa ilaalee sirba jechaadha. Wanta caccabaa wayii. Wanta diigamuu wayii danda'u jecha hurufa jechuun addaan kan yaa'u. Lafti Oromiyaa urufaa jedhee gaafa sirbe lafti Oromiyaan diigamaa addaan yaa'achuu barbaadee jechuun akka isaatitti akkas osoo hin ta'in akka isaatitti bal'aadha bal'ina qabaa jechaadha malee akka hiika isaatitti yoo ilaalle hurufa otoo jedhamu immoo ni laafa yookaan ammoo wanta akka tortora wayii jecha addaan ciccit wayii fakkaata. Lafti Oromiyaa urufaa jechuun maal jechuudha? Lafti Oromiyaa bal'oodha jechuun itti barbaadeetti fakkaata akka yaaditti. Lafti Oromiyaa bal'oodha siifa'u. Anaafis akkasumatti fakkaata. Gaaran qabu. Bal'aadhaachuu barbaade. Anis kanuma deeman fudhadha bal'oodha. Lafti Oromiyaa urufa gaafa jedhu urufii wanti ta'e tokko bakka baay'ee fagoodha. Sanaatii fi lafti Oromiyaa sababii bal'ina qabuu fi bifa kanaan ibsuu barbaadeetu akka nu yaadutti. Akkanatti fakkaatutti lafti Oromiyaa jiidhaadha kan jedhantu fakkaatetti. Diriiraadha jechuudha. Diriiraadha jechuudha? Itti amantaa? Lafti Oromiyaa urufaa gaafa jedhamu miidhaadha jechaadha. Bakkee akka jennuun jechaadha afaan gara shawaa kana loqodatti bakkee jedhama. Gara kaan immoo iddoo farda irra gulufsiisan urufa. Iddoo bal'inni isaa baay'ee bal'aa kan ta'e akka jecha barbaadeeti. Lafti Oromiyaa dirreedha walqixxeedha bu'aa bahii hin qabu jechuu barbaadeeti. Gaaffii itti aanuun aadaan sirba Arsii maal jedhama? Reegee. Reegee. Reegee mala. Ragada. Shaggooyyee. Shaggooyyee. Tirri. Shaggooyyee. Shaggooyyee. Aadaan sirba Arsii shaggooyyee jedhama. Sirriidha itti amantaa? No. Shaggooyyeedha. Aadaan sirba Arsii shaggooyyeedha. Tirriidha. Reegillee jechuu ni dandeenya. Reegillee jechuun reegillee jechuu ni dandeenya. Bifa lama qaba. Diqoo. Irraata. Beekamaadha tirriidha. Tirriidha sirriitti argattaniirtu. Gaaffii itti aanuun hanqaaquun ataakiltiidha moo firaafireedha? Lachuu keessa iyyuu hin jirtu. Lachuu keessa hin jirtu? Ataakiltiidha. Ataakiltiidha? Beekamaadha hanqaaquun lubbu qabeessa achi keessaa ba'a waan ta'eef ataakiltii miti firaafirees miti. Firaafireedha. Hanqaaquun firaafireedha. Ataakiltiidha. Lachuu miti. Lachuu miti maalidha? Fooni. Lachuusaa keenya jiru. Lachuusaa keenya jiru. Ataakiltiidha. Ataakiltiidha. Hanqaaquun ataakiltiidha. Firaafireedha. 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 Firaafireedha siifa'u. Ataakiltiidha hanqaaquun. Firaafireedha hanqaaquun. Hanqaaquun firaafireedha. Isa tokko siifa'u. Hanqaaquun ataakiltiidha. Ataakiltiidha. Asti maaliif firaafireedha? Ati immoo maaliif ataakiltiidha? Firaafiree jechuun bakka nyaata qaama namaa jajjabeessuudha. Isaan keessaa tokko hanqaaquun. Ati immoo maaf ataakiltiidha? Ataakiltiidha kan hin jedheefi nyaata qaama namaa ijaaru keessaa ataakiltii isa tokko waan ta'eef. Garuu lamman isaa miti hanqaaquun. Gaaffii itti aanuun lakkoofsi 3 6 jedhamee kan waamamu maalirratti? Yeroo irratti. Yeroo irratti? Yeroo irratti lakkoofsi 3 6 jedhama. Attamitti? Lakkoofsi 3 6 jedhama. Yeroo irratti. Yeroo irratti sagamtu 3 6 jedhama. Maal irratti? Lamaan baasne. Lakkoofsa 3 moo? Jaayidhee lamaan yoo baay'ate.
Lama yoo baay'ate jaan jedhu. Yookiin immoo lukkuu sadii luka jaha yoo qabaate lakkoofsi jaha jedhama akkasitti. Hin dandeenye. Jaha yeroo jedhamu lakkoofsa sadii na mudatee hin beeku. Beekuu hin dandeenye. Sa'aatii irratti. Gaafa haati manaa fi haati warraa fi abbaa warraa wal fuudhan gaafa ilmoo argatan wal baay'isan karaa sanaan natti fakkaata akkan. Karaa sanaan jaha ta'uu danda'a sadii jechaadha. Sadiitti lakkaa'amuu sadii jahatti lakkaa'amuu danda'a jechuu barbaade. Akkanatti fakkaata akkas. Isti haa ta'u mee yaali. Yeroo bittaa lafaafa taakkuu kana lamaan kan meetirii tokko godhatanii lakkaa'u. Na suni yeroo sadii lakkaa'ama. Garuu jaha itti ilaalamuu danda'a yaada. Hin beeku. Hin beektu? Puuliin taphattaa? Breakii. Puulii irratti. Bireekii jecha. Bireekiitu jaha jedhamee waamama. Puulii irratti. Shawwadamuu goote baay'ee naara yeroo baay'ee bireekiin godha. Yeroo baay'ee bireekii gootaanis kanaafani hin deebiste deensi eegaa ture garuu hin deebisne. Bireekiin godhan ture nan lakkaa'an ture yookaan. Waan salphaadha siin jedheera garuu yaada keessa sin dhufu. Yaadachuu hin dandeenye. Yaadachuu hin dandeenye malee hin beektaa jechaadha. Tole gaaffii dhumaatiin ilmi akaakaa keetii fi akaakaan ilma keetii siif maal keeti yookaan maal siif ta'a? Irra deebi. Ilma akaakaa keetii fi akaakaa ilma keetii waanuma tokko ta'a deebi'e. Ilma akaakaa keetii fi akaakaa ilma keetii. Akaakaa ilma keetii gaafa jettu irra deebi'ime. Istitti yaadila ilma akaakaa keetii. Ilma akaakaa kooti. Akaakaa ilma keetii immoo. Anaaf kan inni ta'u mucaa. Mucaa siifoo. Anaaf akkuma san. Meetti yaadaadha. Ilma akaakaa keetii akaakaa ilma keetii. Yaala waan nuti dhufe. Ilma akaakaa keetii. Akaakaa ilma keetii. Siif maal ta'a? Abaabiliidha. Abaabilii miti. Yaali. Inni danda'an beekuun kanaan. Mucaa koo. Mucaa kee siifoo. Mucaa kooti. Akkamitti ilma akaakaa keetii mucaa keessi ta'a? Ilma akaakaa keetiiti. Akaakaa kee fudhadhu ilma isaa fudhadhu. Ilma kee fudhadhu immoo akaakaa isaa fudhadhu. Walitti lamaan sayyuu waan ta'e tokko ta'a. Inni maalidha? Beeku. Ilmi akaakaa jechuun akaakayyuu jechuu barbaadeeti miti ture. Abbaa keetii jecha. Akaakaan. Abbaa keetii fi ilmi akaakaa keetii fi akaakaan ilma keetii. akaakaan Ilma keetii. ilma keetii. Meetii yaadi. Ilma akaakaa keetii akaakaa ilma keetii. Ilma keetii kana jechuun abbeeraa yookiin immoo eessuma wasiila jechuu ni dandeenya. Kanuma. Wasiila jechuu hin dandeenya. Maaliifi akaakayyuu kiyyaa ilma akaakayyuu kiyyaati. Kana jechuun maali wasiila kiyyaa miti ture. Akkasumas immoo akaakaa maalii kiyyaati? Ilma kiyyaati waan ta'eef abbaa kiyya bakka. Abbaa keetaa argattee ta'e. Abbaa koo. Ilma akaakaa keetiiti. Akaakaa ilma keetiiti immoo. Deebiinsaa tokkuma ta'a. Abbaa dhaga. Abbaa. Argatteetta sirriitti deebisteetta. Atoo zero. Hin beekan dhugaa rabbi. Ammayyuu maal abbaasiin jedhamni argatteetti hin jedhee man. Abbaadha. Abbaadha deebiinsaa. Abbaa taare. Abbaa ta'a. Abbaa ta'a jechuudha. Abbaa ta'a itti amanteema. Ilma akaakaa keetii jechaan akaakaan kee ilmi isaa abbaa keeti. Sirriidha abbaa naa ta'a. Akaakaan ilma keetii immoo ilma kee fudhadhu akaakaan isaa immoo ammas deebi'ee abbaa keeti. Abbaa mataa jechuudha. Sirriidha miti? Sirriidha. Turtiinaa wajjin taasistanii baay'ee galatooma. Tole. Atillee baay'ee galatoome. Galatoom. Gaaffii kanumadha baay'ee galatooma. Baay'ee si galateeffadha atillee tufuufis. YouTubebii kana share subscribe like nu godhaa jenna walaajee jabeessinu aartii Oromoo akkasumas immoo afaan Oromoo haa dagaagsinu jenna galatooma. Viidiyoon har'aaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaatti ture viidiyoo itti aanu hanga wal garutti. Like akkasumas subscribe gochuun dagatinaa. Amma kan subscribe hin goone yoo jiraattan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Aadaa keenyaa fi afaan keenya jajjabeessinu. Firaankoonni afaan Oromoo baay'ee guddina isaaniitti irratti baay'ee gadi bu'anii jiru. Kanaafuu subscribe share follow gunaa'uun gochuun hin raaffatinaadha. Galatooma. Okay, nam tokkichi immoo subscribe share isa kan goone adara keessa. Subscribe share godha. Viidiyoo biraatii walitti deebinaa akkasitti. All set.